Tuni. Sirki na gidan ka zo ta gira. Narsiteni. Ani bari yoo isa aarsu warnatti tola akka kursiif akka nama kursiif misaa nyaatee itti isa aarsu. Atammoo kan bilcheessu dhabde mucaa boy. Wallaa santu yaada natti ta'aa jira. Bilchaachuu didee bar. Facebook irra kiyya tokko naa bilcheetu ijoolleen maal dalagaa jirti kiyya tokko kaan bilcheessa naa bilcheessa. Bilcheessa jedhee bilchaachuu didee bar. Jaalfatii loof miskiina bar. Injiraa miti bakka. Barra ijaasaa jira sanitti lugis jalaa kaasuu didee. Wallaa dhugama ta'uun oolu. Abadan filaa liivii numa seena. Ammallee miiseen jiran illee onlaayinii hidhatee jira. Maaliif akka hidhatee hin beekan. Miiseen jiraanis onlaayiniin isaa oofii jira. Takkaa onlaayiniin isaa oof ta'ee hin beeku. Hadha immoo onlaayiniin isaa miiseen jiraanis oofii jira. Isee maaltu na harkaa fudhataa ishee harkaa fudhatanii maal jedhaa uummanni si. Maaltu maal na harkaa fudhata? Ati uummata irra ilaalinati. Maal saambusaadha akkasii harkaa fudhatan uummanni. Akkasii harkaa fudhatan. Maal si harkaa fudhata? Maal na harkaa fudhatan jedhaa? Abi binnus si jira sin jira bar anas si jira abbaa isiitis si jira. Haati seenaa kaleessa teettee gizee inni asli bira seenee akkanatti haasa'u. Haati seenaa teettee akkanatti ilaalmoo kan bunaatiin akkanan lafatumti. Maal jechuun? Maal ibsaa irraa fudhataa jira jechuudha. Teettee akkanan lafatumti. Dhufe amma jalaa qabamoo akka godha? Jalaa qabamoo akka godha? Ergate? ችግር የለም ወንድሜ ነው። ሴምና ማፊ ቀረት ኢንሻአላህ ከሪ አቲ ወንድሜ ነው የራማሊ ወፍት አጋሲት ወንድሜ ከችግር ነው ምን ነው ነካንቴ አይ ጀቹን ኢትሜረ ካመራ ረኮን እንጂ ታዋቱን ለና አንሲ ማሊ ኢብሳዬ ይዚሉ ቆይ ሜጀላ ቀባ አንሲ ማሊ ኢብሳዬ አዮ ፋም አበድሩጊ ነጋ what's going on bro والدبساك mal today mar listen guys he took with me by his from bro speak with him she will not enjoy كونو لا لا ملان انا ما بركان ما بيرتا اي فول ساك سلالا رمالي انسان شاتي دافع وسو از كومنت يرا تاني اسي فول ولا لا سغالي وليادن او سغالي سا اسين نغيت سغالي وليادن مي مال غدو دند انبر واي ما كان كيرتا سوجرا ما كيني سرتين دفني سي كوي ابسا السلام عليكم وعليكم السلام اكمل صاحبي نغا والله كوي جال لغا ما كان نكو سدب is gone he's gone boof ati maal goota isa faana deemtaati isma faana deemu si wayyu ati si inni ma isa ina rarogan si isin gize ati laaltu akkam akkaataan feelingiin isin siif qabdu akkam guys sodaateera moo kamsi sodaadha si saabu bro what's gone koi do no jimma nasu ni taaya jaar saabu living isin irraa dhogoo fin irraa deema bro what's going on itti maani bar saabi atama isaan maal godhi jettaan isii waliin haasoo malee isaan maal godhi harafaata isiidhaan isaadhaan mutakayyuu godhin jennee saabu mutakayyuu godhillee hin je'uun just eega isiidhaan deemi jeen wayim dhufee irraa dhaabadhu maanaan hin jenne si jedhee bari inni jaaladhee jira siin hin jenne maa yoo jaalate maan fuuni si eegammaa maalii gaan jaa saabu taata barreefu jaalala keessa seenarani bar waan tokko midhaan tokko osoo hin bilchaatin nyaatanii maal taate qaalii nama midhaan tokko hanga fedhellee taatu osoo hin bilchaatin hin nyaatan reefuu wal bilcheessaa jiran takkaa makii ibsaa poostii gootu argite takkaa ibsaa makii poostii gootu argite reef jechuudha reef jaalala keessa gibee jaalalaa tahaa caaluun daakesan jechuudha galaanni gibee gituu nama ceesisu kan jedhu reefuu daakutti jiranii jechuudha
Kanaafi ati jechuudha ati haadha faatee dhiifama naa godheeti. Akka ani dhugaan isii jaaladhe argee posti godhe malee I believe guys na amana trust me guys choominni kun dhugumaan hin jaalatuun ani bro guys waan barbaadaniin deema ibsa maakii jaala dhugaan jaalatu silaahin fudhatu infetti saabi aboo warisa mituni jaalata malee maakii nama yoo majaala dhugaa isii jaalate maana sodaata maana ani saalfadhaa ammallee ilma biyya kiyyaati. jaalalli isaan lan qabu jaalalli Dhiira akkas jettu jira. bakka inda wandi isaa isii wajjin taa'ee Ani saalfadhaa ilma biyya kootiiti ammallee taree deebi'ee asittillee nama biyya takka keessa waliin jirru an baay'ee qaanfadhaani. Kanaafuu murteessa makiidha jechuun jira inni. qaanfii hin qabu taa'ee nama wajjin haasa'uu qaba dhugumaan jaartii isaa yoo taatee ka jaalatu taate aboo jaartitiyyaa kinoo itti godhee jira irraan haa dhaabadhu jedhee nikaa hidhatu gaafsan inni isaa kan ammatti mi'ettii anaaf isaafillee seem carraa takkuma qabna. wanti ni dheessee jaartii jabadhee jiru no wanni akkas hin dalagu shari'aan illee aadaa oromollee ka beetu jaartii namaan tuqnaadha malee nama singilii abbaan barbaade jaalachuu hin danda'a. Ani tiyya taatuu fi ta'isaa taatu maakiin iyyuu murteessu hin beetu ishiin hin beetu rabbii qofa beeka ta'een akkasiin taatu. Bikoosaa gammaayitti wata karraan qabu waan ta'eef. Jaalli laayifii irra ta'anii biloo fi maan akkana hojinaa sun kun biroo nothing. Mutakkaa himti kun. Hojinaa sun asirratti peessenee kuni jaalaa miti. Sigalee komantii minaaman kennuun jaalaa miti. Nikaa walaa godhatanii gaafsan ani wanti jireenya jaraallee duuguuf hin jiru. Wanti jireenya kiyyayyuu balleessuuf hin jiru irraa qusadhee. Ati erga qabamtee haa ta'u. Tureera long time ago maybe waggaa shan gaafa isin tiiktaakiin sun dhufin dura kaashii beekun. Hanga sadiisu qashiitii wanni ati beeku qabdu. Yaa nama beeka gasinniisu garuu jaalattee dhabuudhaafi waan tokko laal I think understand kun jaalattee dhabuudhaafi gaafattee dhabuudhaaf osoo hin gaafatin ittiin dhukkubsachaa deemuun wal adda bara. Siigalee. Suni sirriidha siigalee garuu ani akkatti yaada turetti osoo carraa argadhee akka jaalladhu kana itti hime na hubattii naa taraddaatii bakka dhugumaan jaalatamu taa gumchaa kun. Ani makii maaliif sin dhoggine. Maal si fakkaate haadha faateetu? Ani jaalala jechuun jammar jaala jechuun walii hubachuudha. Ati ani yoo maakii jaaladheen ofii kiyyaa bichaa gammaduu yaaduu hin qabu. Yoo ani jaalalli ani isii jaaladhu kun ka dhugaa ta'e yoo isii dhiisee isii an dhiisuun isii gammachiisa. Kabajaa jaala kiyyaa ani isii qusachuu hin danda'a yoo isiin gammachuu taate jechuudha. San godhuuf dammootu isiin dhufteen illee dhufee nikaa wal godhachuu qaban. Nikaa walaa godhatanii gaafa san gaafa abbaa fi haadha manaa walitti harkisuu hin dandeessu barati. Haati xiyyaayyu yoo waan itti dhaqee ummii kana naa godhi jedhe ummaan xiyyaa okee naan jetti malee nama tokko dirqama an lafaa ka'ee
waan sannaa godhi akkas godhuu qabdaa hin jedhuun bara wanni kun amma isaan reef walitti dhufaa jiran reef wal bilcheessaa jiran woxiin isaanii jechuudha hin jiraa miti distii keessatti takattake malee bahee buddeena irra hin geenne gaafa bahee buddeena irra gahu ammoo isaantu beeka karoora isaanii akkas godhuu qabdanii ati jechuun hin qabdu ka habiibii kiyya waan taate baala. Wal jaalataniimi. Yaa. Jaala booda maaltu jira? Atamma akkan garaa kutadhu fadhuma qubeetti haa godhuu jedhaa jirtan fakkaate. Jaala booda maaltu jira? Jaala booda maaluma eegan? Eega jarri lama wal jaalatti. Maal eegaa jiran dhagan maaluma eegan eega jaalli jiraate? Jaalala booda moo? Ani wal barannaa erga wal barannee kaane booda miksi wal godhuun jira. Jedhama wal affeeruun jechuudha waan akkasiiti. Bara Tiwiitariidhaa fi namni miidiyaan kunuyyuu hin jirre welkamsiisu. Miidiyaan kunuyyuu hin jirre namni Tiwiitariin qabsaa'u san bara san irraa kaasee osoo jala deemu argitee. Maal eegaa nagammaa? She's a girl, guys. She have to use her age, guys. Maal eegaa nagammaa? Idmeesitti fayyadamuu qabdu. Ittiin bareedni tun yeroo irra tireenaan akka kanatti intiniin taatu si galee eega jaalatani maal eegaan laayifii keessa inni jireenya dhugaas hin jireenya bara amma badii bakka kanatti situ qaba jaalalli kan kee waggaa 8 isitu badii qaba bara arganni kaa ani yoo na dhabde isiin homaan nan gaddisiisu because nama jibbitu dhabde nama isii jaalatu dhabde isinis ni galee so marii kana taanzaanii addee taa'inne sitti deebi'uu qabna nuti ana taanee abbaa taanee makii taanee waan kanarratti anis akka hiriyaa ishee wajjin nyaattee ishee wajjin dhudhu si dhiyaattuutitti waan kana gadi fageenyaan jechuudha itti yaaduu fi irraa yaaduudhaa fi waan kana itti onnu jechuu qabna malee akkanatti yoo lafaa kaane miidhama keetituyyuu na gaddisiisaa rabeet namni jaalala dhugaa tokko jaalate booda onneen isaanii miidhamti deebitee nama biraa jaalachuudhaaf ammoo yeroo dheeraa si fudhatti santu na gaddisiisaa jira. Oi, maakiinoo maaliif xiqqishin waa wayii dubbachuu dhabde laalan? Abdiin kutatiin ammallee anuma siin jedhe abdiin kutatiin. Abdiin muru ani agaruutti abdiin muru garuu isiin maaliif waan takka dubbachuu dhabde? Dhuftee nama jaalatu dhugumaa yoo ibsaa jaalatte jaala san yoo dhagi ka jaalatu isaatti dhuftee waan aan jette because mi'aa jaalaa miidhama jaalaa waan beektuuf dhuftee waan aan jechuu qabdi ture. She quiet until now guys, why? Maaf callistee gammaa? Sin jaaladhallee hin jenne si jibballee hin jenne jechuudha. Yaa si jibballee hin jenne si jaadhallee hin jenne. Maaf? Diidhaan dubbachuun isii jaalachuun wayi. Deebii takka kama isin sin deebifnati duukaa deemaa. Jaalattu akka ati dhugaan isa jaalattu yoo si beeke push si godha ignore si godha disrespect si godha si galee like jaala keessatti taphachuudha fedha namni keenya dhugaan jaalattee jennaan accept you go si qeebalan bakka jaala amanan ani jaalli amanu sani maakii however idmee barbaadde maan taane however kaarishii jaaladhu
waggaa dhibbaa dhaallee lubbuun jiran akkuma jaallu